tikkeetti nan kutaafi an tikkeetti nan kutaafi isin immoo warra Dubaay hin jirtan bashannansuudhaaf wanta barbaachisu mucaa kanaaf yoo gootan an tikkeetti isheen dhuftee deebitu nan kutaafi kotaa keessaan naquu namaa jiraati galgaluma har'a galgalaa boru galgala keessaa soomatti hin galiin dadhabdu waan ta'eef soomni keessan jimaata dhufuramaniire waan ta'eef irratti deemta kaa amma sooma kana biyya arabaati waan ta'eef guyyaa araboonni rafti ijoolleen kennallee guyyaa rakkoon qabu an iyyoo ta'u isin naa xumuraasin an Dubaay ma fe'anni koo galee adeemu wanti Dubaay hin fakkaatu hin gurraatee ani sittin sobu waa'ee fiizaa minaamini kana hin beeku laala ani hin beeku waa'ee fiizaa kana akka itti ergan hin beeku nama fiizaa nama ergu ijoollee hin gaafadha hin beeku garuu yoo nama fiizaa si ergu rabbi fidee achitti ijoolleen Dubaay baay'eedha kan si dandayan an tikkeetii sirraa mura okay rabbi diina keessan xalaatii mormarraa kutula amiin garaa qulqulluu naa jiraachaa jirta ammayyuu karaan kee barri kee jireenyi kee qulqulluu siifata dhugaa rabbi wayyoo eessan si kaadhaa ilaa eessa rakaata tu xiqqishoo kanaa sirra guddadhe dheeraa kanaati xiqqishuu tana eessa rakaata maal taare rakkoo maalii qaba Cuma duduk jam baru dia robot. Dokter, hojii kee yaadu dokter. Nagaan oli bakka lubbuusitti haa tolu wala garra ishiin dubbisi yoo keessan namni si dubbisee fiiza argatte tole. Lakkoofsa kiyya si erga inboxi. Waaqayyo sinittani galatoomaa naa jiraadha. Thank you doctor. Na wajjin turuu keessaniif na wajjin ina kabajanii na faana haasa'uu keessaniif barri keessan eebbifamu galgalli keessan haa tolu naa jiraadha. Eebba quufaa umuriin keessan haquuf umurii quufaa jiraadha. Waa takka yaadayna obboleetti kiyyati yeroo kamuu si jaaladha. Mashii? Naa jiraadha. Buchee yoo akka carraa araaramtan nagaa ittiin haadhaan. Laki leela addis nagar aለ. Kabira jireenya haaraa jammaruufi? Sitta agarsiisu. Sitta agarsiisu. Mee? Mana keessa jira? Mana keessa jira? Maka. Mana bira hojjeta? Sitta agarsiisu jee. Garuu erga siyaas hin jille waa tuuxee erga bucheeti as. Laki. Ani waan akkasii. Dhugaa. Dhugaa. Dhugaa moo? Dhugaa waaqa. Bakka buchee matu jalqabaaf xumurillee buchee mata'e. Maal wasa agabuura na kaate bo? Maal beekaan. Yoo jiilte jedheeti. Yoo jiilte jedheeti. Laki leela sawwaandee ani gaafan Dubaayii dhaqee yookaan gaafa jireenyama bareedduu tokko bakka jireenyama tish amma jettee nama kolfisiisu tokko gaafan argadhee sitti agarsiisa. Esh. Ani guyyaa cidha keetti qaaman irratti argama. Waa hin achiin noo gahu. Doctor was gaafadha. Yes. Gaafadha. Doctor. Indaga. Wallahi billahi jette naa kakatta. Gaaf utuun kana godhee eenyuun irratti naaf feeradha jedhee sammuu koo kee jira beetaa utuu waan akkasii keessa gale utuu waan akkasii keessa gale utuu anuyyuu keessa nama malee utuu waan akkasii keessa gale jedhee mala yaade beetaa. Tokkoffaan miinzeen koo goddanyaa koo ishee qalloo sana ishee bareeddu Finfinnee Aanna Aanna ayyee takka.
Akka ittaansee mucaa ishee Dubaay jirtu masee lama ittaansee mucaa amma ishee Dubaay jirtu hawwii mucaa naqamtee afur sadi akka dhiiraatti immoo akka obboleessa koottis akka abbaa koottis bakka haadha koottis waan hundumaa keessa adda ta'ee kan abdadhu kanan jaalladhu kan baay'ee kabaju kakaa guddaa kakatee lafarrattis waaqarrattis adaraa jedhee imaanaa kan fuudhumoo nama laman kaadhee jira. eenyu fa'a Tokko Doktor Asil lama Ilu sadi Mubaarik afur Maaki makiin dhiiraa miti fa durba makiin durba bar akka warriyoota akka wanti itti isinitti mee akka wal faana maqaan keessan afaan adeemaa fi ishee keessatti malee ofitti warri wallaggaa intala kee baqqee deemiyaa maalitti ani sargii kee gaheerumte hin dhufu biyya jijjiiradhe taanan biyya kamuu yoo jiraadhe ani guyyaa cidha keetii qaaman argamu biyya kamuu yoo jiraadhe ala doktor eessa daqa as kaayiroo dhufa eessa daqa waggaa meeqa yoo ta'u mariin koo gana waggaa 2-3 ta'uu danda'a karoora kun pilaan maalitti no ganaadha achiin booda erga uummata Oromoo viidiyoodhaan baasnee waan dhugaasaa irratti hojjenne waan dhugaasaa erga ta'e booda waan hundumtu keessaa malee inni akka kanaan duraan ta'u viidiyoodhaan hojjenne irratti laayivii seename qalabatiin guyyaan Finfinneetti hoteela Ililliti ta'a qalabatiin hoteela Ililliti ta'a Finfinnee keessa waan hundumtu ta'ee gaafa sana malee waan taraamti prosesii guddaa si gaafata marii guddaa si gaafata gana marii guddaa malee waan amma ka'e amma ta'u miti ala waaqayyo ittiin si haa ga'u bakka nagaan oli lubbuu ishee